hiriyaan keessan bilbila keessan barbaade haa jennu. Bilbila keessan irraa waan barbaade sana qofa akka fayyadamuuf immoo bilbila keessan maal gootanii akka itti kennuu qabdan amma isinitti hima. Egaati akkuma baratamee asii gadi bunnee gara siitingii keenyaa galla akkanaanii gara siitingii erga galleetiniin booda security and privacy erga tuqneetiin booda ammas gadi bunnee maal goona more security setting isheetu kana haala kanaan ni tuqna. Ishee kana erga xunneetiniin booda allow app to be pinned an jedhu kana ishee kana ka on gochuu qabna. Ishee kana erga on goonetiin booda gara duubatti deebineetiniin maal goona appii hiriyaan keenya fayyadamuu barbaade sana haala kanaan recently irra tuqnee haala kanaan erga baafneen booda icon ishii gara gubbaatiniin ni tuqna. Fakkeenya fi WPS yaa fudhadhu icon WPS nan tuqa saniin booda maalan godha pin this app ishee jettu kana isheedhuma kanarran cuqaase jechuudha. Ammaaf mee pin godhu pin godheera. Amma gaa appii kana qofa fayyadamuu danda'a jechuudha. Hiriyaan keenya bilbila keenyarraa asii recently irraan bahuu hin danda'u, home irraanis bahuu hin danda'u, duubatti deebi'uu hin danda'u. Gaa filannoo inni qabu WPS qofa fayyadamuudha. Kanammoo amping gochuudhaaf duubatti deebisuudhaaf recently fi back appii akkuma isiniin jedhe dura isa al tokkotti tuqneetiniin amping gochuu dandeenya jechuudha.